jijjiiramni qilleensaa biyyoota guddatan irrattis ta'ee kanneen guddachaa jiran irratti miidhaa geessaa jira. Saaxilamtuu rakkoo kanaa kan taate biyyi keenya Itoophiyaanis jijjiirama qilleensaa yaaddoo addunyaa ta'e kana dandamachuuf hojiilee ashaaraa magariisaa bara 2011 irraa eegalee xiyyeeffannaan hojiirra oolchaa jirti. Akka ragaan ministeera qonnaa ibsutti sagantaa ashaaraa magariisaan biqiloota biliyoona 32 ol dhaabaman keessaa harki caalaan naannoo Oromiyaatti ta'uun ni mul'isa. Kanneen kana dura dhaabamanis haala ittiin kunuunfamaa jiran kan ilaalle keessaa kan kutaa magaalaa Sabbataa isa tokkodha. Biqiloonni kanaan dura dhaabaman ammas xiyyeeffannaa kan barbaadan ta'uudha namoonni dubbifne kan eeran. Dura baay'ee haala gaariidhaan dhaabates kun akkuma argitan kana baay'ee haala gaariidhaan qabachaa jira. Haala bareedaadhaan kan inni kunuunfamaa jirus eegumsa akkuma godhamuun kunuunsillee godhamee fi biqiltuun kun baay'ee bareedee. Akka mana qopheessaa kutaa magaalaa Sabbataatti saayitiiwwan biqiloonni irra dhaabbatan dalleessuun waardiyyaa qacaruun tuttuqaarraa bilisa ta'ee bu'aa argamsiisuu qabu akka argamsiisuuf kunuunsi barbaachisu taasifamaa jiraachuu kaasu hojii gaggeessaa mana qopheessaa kutaa magaalaa Sabbataa obbo Adaanaa Barraa. Kunuunsaan wal qabatee barreen darban biqiltuuwwan dhaabbatan saayitii itti hojjechiisnee gaaddisa akka ta'u paarkii aanaa paarkii mandaraa ta'uu akka danda'u biqiltuu achi keessatti dhaabbatee jiru. Kunuunfamaa jira, waardiyyaa qaba. Darbee hanqinni bakka itti jiruttis immoo sirreeffamni akka itti ta'u karaa sanaan hojjetamaa jira jechuudha. Bara kanas hojii ashaaraa magariisaa kana milkeessuuf bakkeewwan garaagaraatti qophiin taasifamaa jira. Buufataalee qophii biqiltuu irrattis biqiltoonni ganna kana dhaabaman haala gaariin qophaa'uu himuun dhaabbii irrattis gahee isaanii kan baatan ta'uu dubbatu namoonni qophii biqiltuu irratti hirmaataa jiran. Sa'aatii sanyitti iffacaasna, gizee guddattetti hin dabarsina, madaba biraatti. Gizee shingurra afur gurra shan godhattee of dandeechu akkuma daa'imaa san waan biraatti dabarsina. Anis akka dargaggeessa tokkotti biqiltuu hanan kanaan dura dhaabe caala baay'inaan dhaabuudhaaf qophiidha jechuudha. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiif qophii gaan taasifamaa jiraachuudha kan himan qindeessaan garee qulqullinaaf magariisuu mana qopheessaa kutaa magaalichaa obbo Salamoon kaasa'e. Qophiin biqiltuun qopheessaa jirru bakkee sadiitti hirreeti kan qopheessaa jirru biqiloota miidhaginaaf ta'an, biqiloota nyaataaf ta'anii fi biqiloota bosonaaf ta'anii bifa kanaan qopheessarra. Bara kanas dhaabanii galuu qofaa osoo hin taane caalmaatti kunuunsa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhan namoonni dubbifne kunneen. Biqiltuu dhaabne kana immoo sirriitti kunuunsinee kotkonnee sirriitti isa kunuunsuudha malee dhaabanii deemuu bichaan gatii tokko hin qabu. Akka dhaabanitti dhiisuu miti humna baay'ee fudhata waan ta'eef nuyi amma asii daffisuu keenya humna keenya fixannee xaa'ollee kaafadhaan illee biyya qopheechine. Xiqqaaqoo sanallee laastikii murannee kanaafuu bakka dhaabanitti kunuunsamuu qaban jedhan. Biqiltuu isaa dhaabbate kana ilaaleetiin bara dhufu kunuunsuudhaaf qophii cimaadhaan qophaa'aa jira jechuudha. Akka hojii gaggeessaa mana qopheessaa kutaa magaalaa Sabbataa obbo Adaanaa Barraa himanitti buufataalee biqiltuu adda baasuun biqiloota gosa garaagaraa qopheessuun qooda fudhattoota hirmaachisuun dhibbeentaan 95 qophiin xumuramuudha kan isaan kaasan. Buufata biqiltuu lama qabna. Buufata biqiltuu lamaan kana keessatti karaa bal'ina qabuun biqiltuu kana qopheessinee jirra. Ashaaraa magariisaa bara kana dhaabuudhaaf milkeessuudhaaf deemnuuf galtee guddaadha jenneetu akka kutaa magaalaa keenyatti kan qabnu. Kutaa magaalaa Sabbataatti sagantaa ashaaraa bara kanaa milkeessuuf qophiin biqiltuu xumuramuun bakkeewwan dhaabbiif ta'an adda baasuun dhaabbiif qophiidha jedhu bulchaan kutaa magaalichaa obbo Marii Dimmiru. Barbaachisummaan dhaabbii biqiltuutiin wal qabatee uummata keenyatti himuun ammatti sadarkaa san bira darbamee jira jechuudha. Faayidaan biqiltuun qabu uummanni keenyaan beeka. Beelladoonni akkamitti akka jiraachuu danda'an ifatti hin beekamu waan ta'eef almost qophii barbaachisu hunda xumurree jirra. Yeroo sagantaan dhaabbii biqiltuu ga'utti gara dhaabbututti kan seenuutiin alatti itti deemamaa jira. Biqiltuuwwan bara darbee sadarkaa magaalichaatti dhaabbataniif kunuunsi taasifamaa jiru qophii bara kanaatiif muuxannoo ta'e akka babal'atuuf hojjetamaa jiraachuus kaasu obbo Marii Dimmiruun. Kan baroota darbaniitis karaa bareedina qabuun biqiltuun almost parsantii 80 fi sanii ol kan ta'u qabatee jira. San yeroo yeroodhaan hirmaannaa hawaasaatiin kunuunsi adda addaa godhamaa ture. Karaa mana qopheessatiinis maashinoota qabnu giddu galeessa godhannee biqiltoota kunuunsuun shoggoruun bishaan obaasuun uummannis itti dalleessuun kunuunsuun godhamee jira. Almost karaa gaariidhaan biqiltuun bara darbee lalisee jira.